Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isinii yaa baay'atu. Warri mana koo faaraa taatanuu subscribe gochuun maatii ta'a. Maatiiwwan koo viidiyoo kana laayikii gochuun hin dagatina. Tole egaa mee yuutuubaroota kan taane hundumti keenya akkuma beekamu yeroodhaaf illee ta'uu baatu yeroo itti aanutti yeroo haala mijataa argannee hojjechuu qabnutti meeshaaleen garaagaraa nu barbaachisu. Isaan nu barbaachisan kana keessaa inni tokko immoo laaptooppiidha jechuudha. Laaptooppiin dirqama nu barbaachisa. Meeshaa nu barbaachisuu qabudha jechuudha. Kanaafis immoo egaa anis isaan na barbaachisan kana keessa laaptooppii biteen jira. Laaptooppii kana ijoollee Dubaay jirtan gatii isaa isiniif himuun barbaada jechuudha. Akkasumas illee gosa laaptooppii isin bitachuu qabdanu. Laaptooppiin laaptooppii dhuma ta'ee osoo hin ta'in kwaalitiin isaanii garaagarummaa hedduu waan qabaniif akkasumas illee gatiin isaanii garaagarummaa qabu. Akkasumas illee egaa yeroo ofii keenya gadi baanee bitachuu hin dandeenyetti hojjechiisonni keenya gatii hin fakkaanneen nutti himanii akka hin taanetti maallaqna keenya nurkaa bahuu danda'a. Akkasumas illee isinii biteen dhufaa jedhanii ofii isaaniitii ba'anii itoo nuti hin ilaallatiin akka barbaadan wantoota hin taane nuu bitanii kan dhufan jiraachuu danda'u. Isaan sanarraa of qusachuudhaaf gatii laaptooppii kanaatii fi gosa laaptooppii kanaa ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtan jechuudha. Gosa laaptooppii kanaa isiniin agarsiisa. Isin fayyada jedhee waan hin yaadeef jechuudha. Ani ofii kootii kanan biteedha jechuudha. Kinootii yoo baneera garuu banee itti fayyadameera jechuudha guyyaa muraasa. Garuu immoo tokko hin fayyadamne kanaadhaan fakkaata. Isinin agarsiisa jechuudha gosa isaa. Gosa kan bitachuu akka qabdanidha. Kunoo laaptooppiin kun HP'dha. HP'n baay'ee bareeda jechuudha. Gatiin isaa immoo biyya keenya keessatti gaafachiisee dura meeqa akka ta'e jechuudha. Baay'ee widdiidha biyyatti jechuudha. Asitti garuu gatiin isaa haga tokko hagana jedhamus baatullee giddu gala jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Mana kiyya keessa isa lamaadha. Kan kiyya lama waan ta'eef inni kun ibsaatti goonee banee akka isiniin agarsiisneef jechuudha. Chaarjii waan hin qabneef isa kanatti fayyadamne maaliif inni kun kan kiyya waan hin taaneef isa chaarjiin goonee jechuudha. Ofii kiyya kanan itti fayyadame gosuma tokko isaanii isa kanaadha itti fayyadamee jira jechuudha. Isa kanatti banee ilaalee irraa jechuu kooti. Yeroo bitattanu HP bitachuu qabdu jechuudha. HP'n baay'ee bareedaadha, tokkoffaadha. Kwaalitiin isaas baay'ee bareedaadha jechuudha. Ijoolleen Dubaay keessa jirtan baay'ee bakka rakasa ni jira jechuudha. Keessumattuu warra onlaayinii irraa bittan onlaayinii irraa isinii bituu isiniin jaalladhu maaliif meeshaan onlaayinii irraa bitamu gaarii miti foorjii isaa nutti gurguruu yeroo baay'ee waan ta'eef jechuudha. Isa kanaan kan kiyya isa kanaa itti fayyadamee jira jechuudha. Ibsaa yoo fixuu baate kanan isin agarsiisu ta'a baneeti. Akkasumallee isin agarsiisa moodeela isaa ture ibsaa fixee jira jechuudha. Ibsaadhaan goone chaarjii jechuudha. Yeroo biraatiif yeroon itti fayyadamu isin agarsiisuu hin danda'a. Moodeelli isaas akka gubbaarratti isinii mul'atutti jechuudha. Hundaa ol garuu kan bitachuu qabdan HP ta'uu qaba jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Kwaalitiidha meeshaan isaa jechuudha. Yuutuubaroonni keenya otoo biyya hin galiin gaasa bitattanii galuun dirqama isinitti ta'an isiniin jedha. Gatii isaa gaafan isinii himu Dubaayittan bitee birrii biyya kanaa birrii 640 hin bite jechuudha tokko isaa jechuudha. Lammaan isaa immoo naannoo 1,300 waan akkasii dhufana fakkaate jechuudha. Akkasii kana fakkaata.
Kara biyyaatti hogguu walitti ukkaamsitan gaa lamaasa baay'ee salphaadha jechuudha. Achitti tokkosaa bitti gatiin kun jechuudha qarshii biyyaatti. Asitti immoo baay'ee sin fayyada bitadhaa gala hojjedhaa siniin jedha galatoomaa turtii gaarii.